Oduuwwan gaggabaaboo sadiin isiniif dhiyeessaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan ittaansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin ajjeechaa qananiitiin kan shakkame aartist Andu'aalam Gosaa yeroo arfaffaadhaaf guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaate. Manni murtii murtoo akkamii dabarsee gabaasa isaa kan dhageessan ta'a. Dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo raayyaan ittisa biyyaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo marii Taanzaaniyaa irratti hirmaate ajjeesuu isaa ibse. Akka ibsa raayyaa ittisa biyyaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo ajjeefame eenyudha? Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Dhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan xumuraatiin pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangoo irraa ka'uudhaan bakka isaaniitti Jeneraal Taaddasaa Warradaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay haaraa ta'uudhaan muudamanii muummeen ministeeraas dhimma kanarratti waan dubbatan qabu. Gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota Burqaa Oduu chaanaalii Burqaa Oduu irratti oduu biyya keessaa fi kan alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya jalqabaatiin manni murtii du'a qananii addunyaa irratti poolisiif guyyaa qorannoo dabalataa eeyyame. Mana murtii federaalaa dhaddacha ramaddii araadaa dhaddacha guyyaa har'aa ooleen du'a qananii addunyaa irratti poolisiin qorannoo dabalataa akka gaggeessuuf guyyaan 10 eeyyamameefii jira. Dhaddacha kaleessa oole irratti poolisiin bu'aawwan qorannoo hagammaa argatee fi qorannoowwan hafan eeruun guyyaa qorannoo 14 akka laatamuuf gaafatee ture. Shakkamaan Andu'aalam Gosaa immoo karaa abukaatoo isaatiin mirgi wabii akka eeyyamamuuf gaafateera. Manni murtiis galmee kana har'aaf bulchuun falmii gama lamaanii erga qoratee booda mirga wabii abukaatoon shakkamaa gaafate diduudhaan guyyaa qorannoo poolisiin gaafate keessaa 10 eeyyamuun eebila 17 bara 2025tti beellama qabeera. Dhaddacha kaleessa ooleen poolisiin qorannoo guyyoota darban keessa gaggeessaa tureen dhimma kanarratti ragaa namoota dabalataa 15 waliigalaan ragaa namoota 28 walitti qabuusaa beeksiseera. Oduu keenyatti aanuun raayyaan ittisa biyyaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo marii Taanzaaniyaa irratti hirmaate ajjeesuu ibse. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa miseensa waraana bilisummaa Oromoo Shoddee jedhamuun beekamu harka mirgaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo ta'uu kan himee fi qaama ji'a garee kanaa ta'ee marii Daara Salaam irratti hirmaate ajjeesuusaa beeksise. Ibsa raayyaa ittisa biyyaa eebila jaabaheen Shoddeen godina Wallagga Bahaa aanaa Haroo Limmuu naannawa Ginjiitti laga Kormaa irraa gara Sugiitti mootoraan dhokatee osoo deemaa jiru odeeffannoo qaamni nageenyaa eebila 4 bara 2025 galgala argateen tarkaanfiin fudhatamuu ibseera. Raayyaan ittisa biyyaa itti dabaluudhaan Shoddeen marii nagaa kanaan dura gaggeeffaman irratti hirmaachuu bosona keessaa ba'ee Jaalmarroo waliin gara Daara Salaam Taanzaaniyaa imaleera jechuudhaan Taanzaaniyaa irraa yeroo deebi'us ajaja godinaalee Wallagga hundaa ta'ee Jaalmarroon muudamee ture jechuudhaan yaaddachiise. Bakka bu'aa waraana bilisummaa Oromoo marii Daara Salaam Taanzaaniyaa irratti hirmaate Shoddeen itti gaafatamaa tika Jaalmarroo ta'ee Daara Salaam keessatti hirmaate jechuudhaan addis istaandardii mirkaneessaniiru. Ajajaan garichaa maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan kun mootummaan carraaqqii nagaadhaaf taasifamu irratti qoosaa tureera jechuudhaanis himatanii. Mariin Daara Salaam jalqaba bara 2023 gaggeeffame kun marii marsaa jalqabaa eebila bara wal fakkaataa keessa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu Zaanzibaaritti gaggeeffametti aanee marii lammaffaati ture. Mariin marsaa lamaan kun haala mijeessummaa igaadiin kan gaggeeffame yoo ta'u bakka bu'oonni Noorweey, Keeniyaa fi Ameerikaas itti hirmaachuun isaanii ni yaaddatama. Mariin marsaa jalqabaa gama lamaaniinuu haasawa abdii horachiisu taasisanii waliigalteerra osoo hin gahin kan xumurame yoo ta'u marsaa lammaffaa immoo bakka Jaalmarroo fi Jaalgammachuu Abbooyyee dabalatee hooggantoonni waraana bilisummaa Oromoo arganitti torban lamaaf gaggeeffamus dhimmoota siyaasaa ijoo jedhaman irratti waliigaluu dhabuun xumurameera. Raayyaan ittisa biyyaa miseensonni garee shanee hedduun Shoddee waliin imalaa turanis akka ajjeefaman ibseera. Haa ta'u malee maqaa yookiin lakkoofsaan adda baasee hin ibsine. Akka raayyaan ittisa biyyaa jedhutti loltoonni shororkeessummaa shanee dhiyeenya kana godina Shawaa Kaabaa fi naannolee biroo keessatti akka malee rukutamaniiru. Amma immoo duula waraanaa itti fufee jiru rukutamaa harka kennachaa qabamaa jiru jechuudhaan beeksise. Oduu keenyatti aanuun Leetanaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan muudamanii humnoota Tigraay keessatti hoogganaa beekamaa kan ta'anii fi pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannichaa kan turan Leetanaar Jeneraal Taaddasaa Warradaa bakka Geetaachoo Raddaa bu'uun pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay haaraa ta'uu isaanii ministeerri muummee Abiyyi Ahimad beeksisanii. Waggoota lamaan darbaniif naannicha bulchaa kan turan Geetaachoo Raddaan
barri aangoo isaanii xumuramu hordofee kaleessa eebila 7 bara 2025 ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti akka barreessaniin har'a sagantaa ce'umsaa fi aangoo dabarsuu aadaa haaraatiin raawwachuuf qophaa'e ifattii fi karaa nagaan hojiirra oolchineerra jechuudhaan barreessanii bakka bu'iinsi hooggansaa kun waldhabdee keessoo paartii adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti ji'oota hedduuf adeemaa ture hordofee kan dhufedha. Jijjiiramni hooggansaa kun qoqqoodamiinsa keessoo dhiyeenya kana keessa hammaataa dhufe kanaaf akka deebiitti ilaalameera. Bara darbe ji'a hagayyaa keessa addi bilisummaa uummata Tigraay yaa'ii 14ffaa erga gaggeessee booda kan mul'ate waldhabdeen keessoo kun paarticha murnoota lama dura taa'aa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi Geetaachoo Raddaatiin durfamanitti adda qoodee ture. Gareen Dabratsiyoon kanaan dura Geetaachoo fi namoota biroo gahee isaanii irraa akka kaafaman kan beeksisan yoo ta'u, bulchiinsi yeroo Geetaachoon durfamaa ture immoo murni Dabratsiyoon fonqolcha mootummaa yaaluun naannicha tasgabbii dhabsiisuu yaalaa jira jechuun irra deddeebi'ee himataa ture. Garee lamaan gidduutti waldhabdeen hammaataa ture. Torban darbe Geetaachoo Raddaan ajajoota waraanaa olaanoo 3 hojiirraa dhorkuu hordofee daran hammaateera. Haa ta'u malee tarkaanfiin kun Taaddasaa Warradaatiin fudhatama dhabeera. Bulchiinsi yeroo naannichaa jeneraalonni kun hojiiwwan murtoo mootummaa faallessan irratti bobba'uu fi balaa naannicha gara waldhabdee keessatti harkisuuf jiru jechuudhaan himate. Haa ta'u malee biiroon nageenyaa fi tasgabbii murtee hojiirraa dhorkuu kana hojimata dhaabbataa fi bu'uuraalee seeraa cabseera jechuudhaan kuffise. Boodarras yeroo ammaa Finfinnee kan jiran Geetaachoo Raddaa rakkoo naannichatti mudate mootummaa federaalaa irraa gargaarsa barbaachisaa gaafatanii, haa ta'u malee murni Dabratsiyoon waamicha kana mormeera. Paartichi ibsa isaatiin waamichi kallattii fi al-kallattiin qaamni sadaffaan gidduu akka seenuuf godhamu waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti balaa guddaa fiduu danda'a jechuudhaan akeekkachiise. Ji'a sadaasaa darbe keessa Geetaachoon waldhabdeen aangoo hooggansa keessa jiru tasgabbii siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa Tigraay irratti dhiibbaa guddaa akka geessise amananii turanii waldhabdeen aangoo tasgabbii dhabuu fi jeequmsa uumeera jechuudhaanis dubbatanii waraana suukkanneessaa waggoota lamaaf naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture keessatti humna waraana Tigraay qindeessuun gahee olaanaa taphachaa kan turan akkasumas miseensa ijoo garee Tigraay waliigaltee Piriitooriyaa fi Naayiroobii irratti hirmaatee kan ture Taaddasaa Warradaan itti aanaa Geetaachoo Raddaa fi itti gaafatamaa nageenyaa fi tasgabbii naannichaa ta'uun tajaajilaniiru. Taaddasaan bara hooggansa isaatti waldhabdee abut keessatti hammaatee jiru furuuf waamicha walabummaa qaama nageenyaa fi tokkummaa hooggansaaf dhiyeessaa turaniiru. Kanneen dhiyeenyaan taajjaban waraanaa fi bulchiinsa irratti muuxannoo qabu naannicha tasgabbeessuu fi hojiiwwan dandamannaa waraana booda haala mijeessuuf akka isa dandeessisu himu. Haa ta'u malee hooggantoonni olaanoo humnoota Tigraay tokko bulchiinsa yeroo naannichaa laafaa ta'uu fi itti gaafatamummaa isaa bahuu kan hin dandeenye ta'uu eeruun akka diigamuu fi irra deebiin akka gurmaa'u murteessuu isaanii ni yaadatama. Kamisa darbe immoo murni Dabratsiyoon Maqalee FM 104.4 fi waajjira kantiibaa magaalittii to'achuun kantiibaa ofii muuduu jiraattonni himaniiru. Kanaan duras gareen kun qondaaltota bulchiinsa magaalaa Addiigiraat hojii isaanii irraa ari'uun ni yaadatama. Daawwattoota burqaa oduu yeroo kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.